Jirra jirtuu akkam jirtu kabajamtoonnii fi hordoftoonni Oroo 24 News nagaa rabbii bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa irraa kunoo odeeffannoo waajjira ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed irraatiin nu qaqqabee barreeffamaan dhiyaateen tokko lama jedhee isiniif dubbisaa haga xumuraatiin waliin turaan afeerraa keenya namoonni chaanalee kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa odeeffannoo biyya keessaa guyyaa guyyaan jiru akka chaanalee kanarraa argattan gamanumaan isin afeerraa. Egaa akkuma beekamu intarneetiin biyya keessa jiraachuu dhabuun odeeffannoo bal'aa haala biyyi keenya irra jirtu akkaataa addaatiin isiniif dhiyeessuu dhabuu keenyaaf sababa guddaa ta'ee jira isiniin jecha amma arganne bilbilaanis ta'ee intarneetiidhaan amma arganne tokko lama jennee isiniif dhiyeessinaa haga xumuraatiin waliin turaan afeerraa keenya amma kallattiimaan gara barreeffama sanaatti dabarraa turtii gaarii. Nafxanyaa fi ministeera muummee Abiy wanti walitti fidu hin jiru. Waajjira muummee ministeera muummee. Sirna biyyattii dimokiraatessuu ministeera muummee Abiy Ahmed ganna lamaan darbaniif itti jiran duubatti deebi'eera jedhamuun dogoggora ta'uu ibsa waajjirri ministeera muummee barreeffamaan BBC Afaan Oromoof erge himeera. Ajjechaa artistii Hacaaluutiin horiin deeggartoonni ibsuun kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uun gadda ibsachaa turan eeruun hiriirri hedduun garuu nagaa qabeessa hin turre jedha ibsichi. Qaamolee nageenyaa dabalatee namoonni lubbuu dhabaniif qabeenyi miiliyoona hedduu baasu manca'ee jira jedha ibsi kun. Mootummaan kanneen yakka kana keessaa qooda qaban hordofee to'annoo jala oolchaa jiraachuus hima. Haa ta'u malee haalli siyaasaa amma jiru marsaalee hawaasaa dabalatee miidiyaalee idilee irratti qixa sirrii hin taaneen hubatamaa jiraachuus jedhee jira ibsi kun. Haala amma biyya keessa deemaa jiru hubachuuf qabxiilee barbaachisaadha jedhe lama irratti ibsichi xiinxala kennee jira. Humnoota dheekkaman yookaas haarii qaban. Ministeera muummee Abiy Ahmed erga eebila bara 2018 gara aangootti dhufaniin hojiilee riifoormii lammiilee Itoophiyaa hedduutti abdii horan hojjechaa turuun kan ibsi kun hojiilee kanneen humnoota dheekkaman faayidaa isaanii jalaa jeequu jira jedhan. Humnoota kanneen irree siyaasaa fi dinagdee waggaa 30 darban keessa gabbifatan dhimma bahuuf riifoormiin kun gufachiisuuf carraaqaa jiru jedha. Gama kaaniin mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf wal qabatee dhimmoota duraan hiriyoota lama qofaa gidduutti haasa'amaa turan ammoo ifatti miidiyaa irratti haasa'uun eegalamuu hima ibsichi. Kun immoo wanta hin barbaachifne hedduu fidee dhufee jedha. Ministeerri muummee Abiy haala kana yoo ibsan foolii badaa wayita foddaan mana ganna 20 cufamee ture banamu mul'atu fakkeessu jedha ibsi barreeffamaan waajjira ministeera muummee baase kun. Hiree yaada ofii bilisaan ibsachuu keessatti fayyadamuun namoonni siyaasa tokko tokko arrabsoo fi maqaa wal xureessuu seenan jedha. Miidiyaaleenis gabaasa saba tokkoo yookaas amantaa tokkoo addatti balaaleffatu yookaas gaaffiin akka irratti ka'u taasisu hojjechuu eegalan. Nafxanyaa. Kaan immoo akka waan mootummaan sirna federaalizimii diigee sirna durii deebisuun injifannoowwan armaan dura argaman duubatti deebisuuf hojjechaa jirutti mootummaa irratti qeeqa ragaa hin qabne dhiyeessuu eegalanii hima. Mootummaan kun adeemsa keessa ni sirrata jedhee obsaan eegaa turus sirreeffamuu hin dandeenye jedheera. Kaan immoo marsaalee hawaasaa fi miidiyaalee fayyadamuun akka ministeerri muummee Abiy nafxanyaa ta'etti duula irratti bananis jedha. Nafxanyaa jechuun hiikni isaa kallattii qawwee baattuu jechuudha kan jedhe ibsi kun kanneen jaarraa 19ffaa keessa qawween kibba Itoophiyaa qabatan ibsa jedheera. Sirni akkasii bara 1974 wayita sirna mootii Haayile Sillaasee kufe dargii aangoo qabate dhumate. Mootummaan amma jirus ta'e ministeerri muummee Abiy Ahmed waliin wanti walitti fidu hin jiru jedheera. Humnooti dheekkaman fi kanneen miidiyaa keessa hojjetan bulchiinsa ministeera muummee Abiy nafxanyaa jechuun maqaa balleessuuf yaalaa turan jedheera. Kun kan godhamu galmi isaa sabaa fi saba jidduutti keessumaa ammoo Amaaraa fi Oromoo gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf jeequu ibsu
Ibsi kun duulli miidiyaa hawaasaa irratti adeemsifamu nafxanyaa saba Amaaraa waliin walitti hidhee kan gaggeeffamaa ture ta'uun immoo dhimmicha hammeessee jira jedhe. Haa ta'u malee seenaa keessatti giti bittaa nafxanyaa Amaara qofaa osoo hin taane Tigiree, Guraagee, Oromoo fi saboota kaanillee kan of keessaa qabu ture jedha. Dargaggoonni hedduun sirna nafxanyaa ministeera muummee Abiy Ahmad galagalchuun aangootti deebi'uuf carraaqaa akka jiran akka amanan waan taasifameef du'a Hacaaluu Hundeessaa hordofuun dhalattoonni Amaaraaf qabeenya isaanii miidhaa guddaan akka irra ga'e ibsi kun addeessee jira. Kun guutummaatti dogoggora ta'uu isaas ibsi kun balaaleffatee jira. Hidhaa hooggantootaa ilaalchisee hokkora ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofuun uumameen walqabatee hooggantoonni siyaasaa olaantummaa heera biyyattii diiguuf haalaan akkasumas namoota ajjechaa Hacaaluu shakkaman to'annaa jala oolfamuu ibsichi himeera. Mootummaan dursee maatii Hacaaluu waliin erga mari'ateen booddee fedhii isaanii reeffi isaa gara Amboo geeffamuu osoo jiruu gareen Jawaar Mohaammed akkasuma Baqqalaa Garbaa keessa jiran humnaan reeffa Finfinneetti deebisuun jedhan. Reeffa gara waajjira paartii badhaadhinaa seensisuuf wayita jedhan walitti bu'iinsa uumameen miseensa poolisii tokko ajjeefameera jedhan. Jawaariif obbo Baqqalaa dabalatee namoota 35 qabaman meeshaa waraanaa waliin qabamanis himeera ibsi kun. Namoonni kanneen sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin qabaman jedhamee duulli miidiyaa hawaasaa irratti taasifamu dogoggora jedhee jira ibsi kun. Namoota kanneen yakka raawwachuuf heera mootummaa waan faallessu dalaguun shakkamanii hidhaman jedheera. Namoota siyaasaa fi rogeeyyii bebbeekamoon seeraa ol miti jedhee ibsi kun. Ammatti rakkoo nageenyaa Finfinnee fi Oromiyaa keessatti uumamee ture guutummaatti to'atamuu mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kutannoo jabaan akka hojjetu ibsi kun akeekee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ibsa waajjira ministeera muummeetii ganama kana BBC Afaan Oromootiif ergame akkan armaan ol dubbiseetti isiniif dhiyeessuu yaaleen jira. Dogoggorri yoo jiraate dhiifama isiniin jechaa guyyaa biraa akkasuma odeeffannoo biraa kan biyya keessaa akkasuma karaa mootummaanis ta'e karaa uummataatiin jiru qabadhee isiniif dhufaa. Aga xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jedhaa. Iddoo gaarii turaa.